baga ittiin singa isinin jenna ayyaana Eid al-Fitri qophii addaa kanaan qabannee kan isiniif dhiyaanne keessummaa jaalatamaa aktivistii beekamaa Jawaar Mohammad wajjin dabarsuuf jenna televiziyooniin OBS turtiin keessan haga xumuratti wajjin haa ta'u isiniin jenna Abdii Gadaa fi Yusuf Warqisaa gamanaan aktivistii jaalatan Jawaar Mohammad xiinxalaa siyaasaa beekamaa marsinee bira jirra har'a akka durii waan siyaasaa jajjabaataan eegina waa'ee jireenya isaarraa ifaajii godhaa ture kana keessatti mee yeroo iidaa kana Jawaar akkamitti dabarsaatiin ture waan isa mudates baay'ee yoo jiraate bira odeeffannaa naannoo kanarra haasa'aatiin turra turtiin keessan wajjin haa ta'u ayyaana gaarii isin haa ta'u Yusuf abdiyaati nagaa kanumatti dhiyeessiteetu gaa uummata garuu waan sadeessoo amma aktivistummaarraa gara siyaasaatti seenanii duratti fakkaata itti dabali Dozirlesi itti guuti waraqata waluma keessa har'a waan baay'ee kanaan dura namni dhimma siyaasaatiin baay'inaan kan Jawaar kana haasa'uun nuti har'a waa'ee hawaasummaa waa'ee haala jiruuf jireenyaa har'a waan sanii kaasna waan bashannanaati qophii ayyaanaati ayyaana waggaa asitti dabarsaa jirra isinis mana keessan teessanii televiziyooniidhaan kan hordofaa jirtan ayyaana bakkuma jirtanitti kan kabajachaa jirtan baga ittiin singa isiniin jenna qophiin keenya jalqabee jira asumaan immoo waa oduu dhaabne akka amma addaan faffagaanne kun dura akkanan turre mitiire bara baay'ee nama haasofsiisaa ture guyyaa ayyaanas yoo makaan illee akkanatti addaan fagaannee teenna meetira meeqa jirtaati adeessa jira barumatu godhee asumaan immoo daawwattoonni keenya dhibee hamaa akkanatti hawaasummaa keenya illee kunuunsa durirra addaan nu fageessee odoo wal jaalannu meetira meeqarran teesse kana bakka jirutti akka irraa of eegu haga inni bakka argatutti akka of irraanfanne kadhu dhaamsa dabarsaa qophii keenyatti seenna Jawaar Mohammad jalqaba irratti televiziyoonii OBS irratti qophii addaa kanaan nu wajjin dabarsuuf hayyamamaa ta'uu keetiif ulfaadhu sun jechuu barbaanna. Galatooma dhiyaadha. Ayyee mee sagantaa akkanaa kana silaa namuu siyaasumaaf afaan si gogsuu sitti dhufa stuudiyootti sitti dhufee manatti sitti dhufee kasee agarru hundi Amaariffaan sitti dhufee afaan Oromoon sitti dhufee siyaasumaan afaan si goysa waanuma hawaasummaa ta'ee haasa'u namni si bira ga'ee jira. Namni bira ga'ellee hin jiru walillee akkasumara jireenya hawaasummaa jireenya dhuunfaa kiyyaa addunyaa uummatatti agarsiisuullee akkasumara fedhii waan hin qabneef duris gammii kana dhufees jireenyi dhuunfaa an jiraadhu baay'ee hin jiru akka jiru sunis waan uummataaf baay'ee dhiyaachuu qabu miti. Sila akkamiree hariirummaa natii fi manni keessan qabdu gaafa ayyaanaa kana mee akkamitti dabarsa Jawaar Mohammad keessattuu waggaa afran fagoo irraas beeknu kana Jawaar Mohammad akkuma waan istuudiyoo buluuti feesbuukii akkana yoo gassiiqne feesbuukiin banamnaan sakandiin waanumati maxxansitu ijaan ilaalla akkami hawaasummaa maal nama wajjin qabdu gaafuma ayyaanaa kana akkamitti dabarsita? Hawaasummaa baay'ee qabaachaan turre yeroo Ameerikaa turetti gaafa ayyaanaa yeroo hedduu waan ayyaanni qabu istuudiyoomatti naa fidanii yeroo tokko mana ollaa nan dhaqa warra ollaa nan dhaqa gaafa ayyaana adda addaa jechuu amma warra soddallee nan dhaqa keessattuu isaan kiristaanaa warra Thanksgiving Christmas waan akkanaa kana nan dhaqa yeroo muraasaaf sanii achitti garuu baay'ee inni godhu achitti yeroon ture tokko kan hin jaalladhu yeroo Thanksgiving warra Ameerikaa jiru kana nyaata baay'eetu inni godhama maatiin hedduu walitti dhufa yeroo akkasiisan darbee nan dhaqa waan akka iidaa fi waan akka ayyaanota biraa waan akka amma Easter kana fa'aa immoo namni waan nyaatee irraa haftee biiroo walitti naa fida. Yoo madaqtu sanuu ani nama hojii haasoftaa kee ani hin beeku. Nama hojii dhaquu baata maaliif? Yeroo hunda bilbila irra jira namni naa bilbila. Kanaaf hedduu na rakkisa yeroo tokko cidha hiriyaa kiyyaa tokko ture. Jaala naa ta'e naan jee. Jaala nan shakke qophaa'ee maal godhee gochuu yeroo waan hin qabneef nan didde otoo jarri lachuu warri ol fuudhu lachuu shariika kiyya. Amma maal naan jee ati gaarabshaa biyyaa dhaabii naan jee gaafa sargi kiyyaa qalbiin nama hunda sargi kiyya irra waan ta'uu qabuufi hunda isaan irraa dhaabuu qabdaa naan jee. Rabbi isaan morka seenee na fakkaata gaafa qormaata baafne sun fi sargiin isaa olerra. Sargi isaa laaptooppii qabadhee dhaqeetiin namni xarapheezaa irra taa'ee waa nyaata an qormaata dalaga beekte qormaata afaan ingiliziinatu deebii dalage. Rammoonni godhaa gad deeman akkatti waggaa shurraa waggaa seenu duraan dhaqee silaa footoo fa'aa wajjin kaka'uu qaban goona yoo deeman kompiitaraan argee akkanatti na laa namni hundi kan sargii dhaqee hundi bilbila banee laala isaan laaluu dhiise akka malee naa baarii
So jiruun hawaasummaa kiyya sanfaa. Ajaa'iba. Yusuf ati waan amma Jawaar nutti himu kana erga biyya galee immoo rara kana buufatuun ooluu tasgabbaa'ee hawaasummaa yoo san dharra'e hunda baatuun ooluu jettee faayyaadne. Sana shakkiin koo keessumaa waggoota lamaan darban kana akka biyya keessattidha. Waggoota dheeraadhaaf biyya keessatti soomuu kun hafee waggaa lamaasitti immoo biyya keessatti dabarsaa jirtu. Akkami rara buufattee jechuu barbaadeeti achiitirra moo sanuma. Asitti baay'ee rooyya jechuun waggaa lamaan kana boqodha jechuu nan danda'a. Maatiillee hin jira, hiriyoonnis hin jiranii, sochiillee baay'ee deddeemu. Akkasuma kanaaf amma inumaa wanti mana kanatti sababa barbaadee ayyaaneffatti dargaggeessa hedduu as gala beekte. Amma isaan ayyaana kiristaanallee ka islaamallee fixanit barbaadanii yeroo tokko tokko warra hinduuf ka warra jaapaanillee ayyaaneffatu jira. Kanaafuu amma waan social life mana kanatti baay'ee akka gaarii waliin baay'een isaanii konferensi waan ta'aniif baay'ee wanni godha. Keessumaa kan bara kanaan dhibee koronaa amma bara kana waan haaraadha. Namni deemee sagaduu na walitti dhiyaachuun waan hedduu jira. Waan sana wal qabatee bara kana bifa kamiin ilaaltan? Bara kana gaa ulfaataadha maaliif amma bara deengaddaa yeroo kana otoo dhuftee nama 50 60 mana kanatti agarta. Namni keenya manguddoon sheekonni islaamni kiristaanni dhufee waliin asitti taphataa bula. Bakka kanallee isaanumaaf sirreessine beektaa. Kanaaf bara deengaddaa hedduu ho'aa ture, hedduu gaarii ture. Bara haala dhukkuba kanaatiin namni baay'een dhufu haala fayyaa keenyaafis fayyaa isaaniitiifis jecha. Haati teenyayyuu tapha dabree nu biratti soomante bara naasitti soomanne maaliif nama guddaa waan ta'aniif ofirraa fageessinee adaamaa keenya jechuudha. Kanaaf ka baranaa ulfaata hanguma dargaggeessaa kanatu asumatti barbaachi jiraatu dhufa malee fi tokko tokko darbee akka keessanii dhufu malee namni kun hin dhufne. Sun immoo barbaachisa maaliif nagaa hawaasa keenyaa nagaa uummata keenyaa keessattuu kan manguddoota keenyaa kan ulamaa keenyaa eeguun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef nama baay'ee osoo beeynu bilbilumaan ziyaaraa goonanullee isaanillee bilbilumaan ziyaaraa godhanii haala sanii kan deemnee jirru jechuudha. Tole maal biyyee illeensi biyya keenyaa kun nama qallisa moo ispoortii kanatti jajjabaattee gaaf dura dhuftu bara hojii jirta. Hojiisti baay'isni. Anna actually hojiin natti baay'atuu fi cinqamoo stressiitu na furdise dura beeyta maaliif waggaa 4 hin sochoone waggaa 4 biiroon kiyya ruumi tana geessi asitti xarapheezaa jira achi yoo seente stuudiyoo jira asiin kushiinaa jira asumatti hojjedha asitti nan nyaadha asitti nan rafa asitti nan waraaba kanaaf socho'uun hin turre sochiinis hin turre dhiibbaa pireeyarii guddaa irra turellee saniif atiin yoo xiqqaate gara kiiloo waggaa 4 san keessatti gara kiiloo 60 70 dabale. Yeroo sana baay'een dabale amma garas dhufe keessattuu bara kana xiqqoo fooyyessuu waan hin qabuuf waan biraatiin sun ta'in waanuma sochiillee akka tokko tokko baadiyyaa deemuun kunis qalbiillee xiqqoo baddeebi'uun walii galatti faayidaa godhe. Bareeda qal'inni kun immoo hin barbaadamaa mire. Oke qallatuun garuu hin barbaachisu. Haga isaa kanatti gaarii. Anillee mudate midhaan miti nama. Obbo Jawaar jireenya siyaasa keessatti aktivistummaa moo kan siyaasaa kana keessa seenanuu kamiin wayyaa xiqqoo Obbo Jawaar aktivistummaa irraas darbuutti xiqqoo gaabbuun ooluu laataa waan jedhu faa namni. Tokkuma waan akkanumaan isinitti kijibna. Maqaa garagara. Wanni garagarummaa unoo gamma mana magaajessummaa kana keessatti senior editor maali editor jedhamu kun akkasuma maqama malee hojiima. Kanaaf amma aktivistiis gaafa taane xiqqoo firiidha. Garaagarummaan jiru siyaasaa keessa waggaa jirtuu fi aktivistii yeroo taatu garaagarummaan tokkichi jiru farda lugaamamee fi farda lugaama malee fe'ame jechuudha. Fe'amuu mama jiru jechuudha. Siyaasaa keessa yoo seentu nama wajjin hojjetta paartii siyaasaa keessa yoo nama wajjin hojjettaa seermaa jaarmiyaa saniitiin hojjettaa jawaartu jedheen jedhamu jawaar kaafaa oosantu jedhama. Kanaaf
haga tokko lugaama qabdaa jechuudha farda lugaama qabu. Gaafa kaanii lugaa baay'een qabdu maaliif kuma kee akkuma barbaaddetti waan geessituuf garuu ba'aan baama. Lugaamas qabaachuu baatte ummatichi kasii fe'atee siin deemu sun sumaan deema jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaa lugaama malee waan biraati miti. Hayyeega ani otoo bakka tanan ga'in iyyuu sila achumarra as malchiisuu fedha namni ala kana amma abbaan mana jira gurri ala nama jedhan ala kana waa'ee Jawaar amma yoo dubbiste keessattuu humni dargaggeessaa kun baay'ee abdii sirraa qaba si jaallatasi waa'ee Jawaar biratti kaastee miira biraatiin dargaggeessi kan si hubatu jaalala kan ammoo waggoota afran shanan darban ka ittiin erga imala haga as ga'utti deemne kana keessatti hojii qabatamaa si wajjin deemanirraa ka'eeti jiruuf jireenya imala Jawaar kana dhaga'uu baay'ee itti gammadoodhee yaada dargaggoonni dhiidallee ta'ume xiqqoo doo irra baanee fi silaariif waa xiqqoo tuttuuxeerta jireenya istuudiyootti dabarte maal jette achii kaatee yeroo sanatti dhiphina jirullee kaasteerta haa ta'ume milkiin amma achii kaanee as ga'u kun imalli achii kaanee as ga'u kun eessa kaane eessa geennee jedhee himuu danda'a amma Jawaar abbaadhas jijjiirama kana. Waggaa afur lakkaa'uun sirrii miti. Waggaa 50 lakkaa'uu qabna. Ganama bariirra nu beekta aduu baatee sirriitti iftee keessa ka qabsootti makamne. Akka midhaanitti yoo kabadatu taate lafa gaffaa jechuun afaan gafa gara baha Oromiyaati. Lafa hin tuqamin jechuu. Gara Arsii kanatti immoo lafa sindadoo kana ka wiixanirra jiru kana jechuu. Lafa san baqaysanii keessa deebi'anii bilcheessanii gaafa rooba eeganii rooba sanirra facaasanii rooba sanirraa waa mayree ka mayree san jala habaqaalanii jala babbaaqanii aramaa keessa haramanii gaafa inni asheetu simbirarraa eeganii gaafa inni ga'u muranii tuulanii tuularraa oogdii geessanii oogdiirraa gara fe'anii gootaraa geessan gootararraa nyaatan qabsoolee akkasitti kalaalamuu qaba. Kanaaf uummanni keenya yoo xiqqaate waggoota gariin gara zamana xaaliyaanitti ilaala kun gara 60moota irraa kaasee qabsoo guddaa godhaa ture. Wanni ilaaluu qabnu uummanni keenya erga gaafa Minilikii cabeeti akka muka cabee lafa kufeeti. Muka muramee jirma guddarraa hin cabin garuu kufee lafuma ciisee jechuudha. Xaaliyaaniin yeroo dhuftetti sirna naftanyaa san mo'achuunii fi kuffisuunis namni keenya akka ol qaqqabatu godhe. Keessattuu Oromoonni gama lixa Oromiyaatiin jiraatan hanga mootummaa bilisaa ta'anii konfedereeshinii baha lixa Oromiyaa jechuudhaan jaarutitti deeman beeki. Xaaliyaaniin disraption guddaa goote sirna Abisiiniyaa jaaruu irratti. Sun deemee namni keenya dadammaqaa ol hubachaa dhufe. Maaliif Xaaliyaanii kaasa beektaa? Warri Oromoon gara lama taate Xaaliyaan irratti. Garri tokko garri amma jiddu galeessaa kun Xaaliyaanii lole biyya ofiitirra rooristu jedhe. Gariin immoo Xaaliyaanii tumsee sirna naftanyaaf irraa buqqaase. Lachuu garuu 60 irratti waggaa wal ta'ee dhufu agarta. Lixa irratti reefu sinjeera mootummaa ofii dhaabbachuu barbaade. Jiddu galeessa irratti Xaaliyaan irratti fincile. Gara bahaatii fi gara tokko irratti immoo Xaaliyaanii wajjin ta'ee sirna naftanyaa irratti qabsaa'e. Kun deemee 60moota keessatti bakka afuriin fincilli akka sochiin uummataa akka eegalu godhee jechuudha. Baharraan sochii aadaa cultural renaissance kan jennuun kaafran qalloo socho'aa ture. Gara kibbaatirraa sochii qonnaan bultoota baaletti dhufe. Gara lixaatirraa sochii pirotestaantoota Oromootitti dhufe. Maaliif amantii isaaniitiin baay'ee dhiibamaa turan warri keenya kan lixaa kun. Jiddu galeessarraa immoo warri gama jiddu galeessa Oromiyaa kun ka sirnicha keessatti madaqfamee sirnichi bakka amma booda madaeffadhee amaareffadhee kaayate sirnatti fincile jechuudha. Namoonni hedduun gara kan hunda keessatti hirmaatan Xaaliyaanii keessatti shoora qabaachaa turan waan tokkoof gara biraatiin. Fakkeenyaaf Taaddasaa Birruu fudhatte abbaan isaa Xaaliyaanii dololuu wareegame. Inni immoo Somaaliyaatti hidhame Xaaliyaaniin. Achirraa Ingiliziin fuutee leenjiftee deebi'ee waraana biyya kanaa ta'ee jechuudha. Namoonni hedduun sanii wal qabatan. Kanaaf 60moota irraa kaafnee sochiin godhaa deemne bara dadammaqiinsaa sanirraa kaafnee
bara torbatamoota san Haayile Sillaasee kuffifnee hanga takka lafa qonnaan bulaa keenya deeffannee eenyummaan Oromoo kun akka jajjabaatu goonee sanboota 80moota keessa qabsoo hidhannoo keessa deemnee yaada Oromoof Oromiyaa ijaaruu qubee lafa jala hojiitti hiikuun alaabaa Oromoo tana babal'isuun qabsoo hidhannoo babal'isuun dhaabbilee Oromoo babal'isuun diasporaan Oromoo ijaaramuun kun hundi walitti qabatee reconstruction era ture 80moonni kun 90moota waan jaarree kan immoo Oromiyaa lafarra qabsiifne qubee namni keenya barachuu eegale biirokraasiin Oromoo kun hin eegalame jechuudha kun hundi walitti qabateeti dhaloonni amma ani keessatti argamu dhaloonni qubee kanu jennuun kuni lafaan baane jechuudha calliseetuma dhagarratti hin biqille akka wanni we are part of a longer journey for liberation kanaaf eessaa kaane hoggaa jennu 2014 dengadu nu fincille kana laallaan that will be totally wrong nuhuyyuu qabsoo nu dhalche osoo afran qalloo jiraachuu baate sochiin baalee jiraachuu baate sochiin chillit Oromiyaa jiraachuu baate maccaatu lama jiraachuu baate abaawoon hin jiraatu abaawoon jiraate osoo qabsaa'u baate Oromiyaan irraa ture hin jiraattu qubeen hin jiraattu abbaa fedhe kijiba malee osoo qubeen hojiitti hiikamuu baatte Oromiyaan jaaramuu baatte dhaloota qubee wanni jedhamu kun hin jiraatu qeerroon jedhamu kun hin jiraatu amma qeerroo kanaayyuu beeta wanuma dheengadda ijoolleen yuunivarsiitii uumte itti fakkaatan amma no waraanni jaarraa abbaa gadaatiif eeloo qilxuutiin edenitti leenji'ee as dhufe sun qeerroo ganamaa jedhama dheengadda shamta shubbisaan as ture shamta shubbisaan fa'aa warra achi keessa ture jechuudha we are the second qeerroo 2O jechuu dandeenya jechuudha qeerroo lammataati qeerroo lammataa kana immoo qeerroo amma duraati irra adda godhu qeerroon amma duraa sun dukkanatti ijaba baase ka ammaa kun garuu ifa abboota isaatirraan dhaaleen gara fuulduraa sochochee jijjiirama fide kanaan gara dheeressee yoon si hime eessa keenya waggaa ka jennu taate baay'ee siine gara fuulduraatti waggoota 5-6 dabre kanatti tarkaanfii 2-3 gara fuulduratti utaalleet baay'ee deemne tarkaanfii tokko immoo ganamnee fuduba deebinee deebirraa jechuudha ganamnee fuduba deebinee amma fuduba deebinee tarkaanfii takka maalee fi gantummaatu qabsoo keessatti uumame fuduba deebinee jechuudha yeroo mara waan akkasiitu jira garuu ziirootti hin deebine tokkoffaa ziirootti hin deebine lammaffaa bakka 2014 akka Awuroopaatti jiru sanitti illee hin deebine sissiqaa goobanaa jira jechuudha sissiqaa goobanaa jira itti dhiyaachaa jirra ana abdii guddaan qaba abdii guddaa jira Ya Rabbi Ya Jabbar Irkut Suman Kabar Ayyee Yusuf Siqqaan kun amma erga duubaa finnee asiin geenye waggaa lamaan amma keessa jirru kan akkamiin madaaltu siyaasaan dubbannu hin jenne Afuurri jawaaruu siyaasa akkamitti ayyee tunoo makka soogiddaa keessa buusnu atuu jetteerta yeroo tokko siyaasuma biyya kanaatiifuu an soogiddaa waggaan lamaan kun kanaaf anan kana akkan eegee irratti uma adda hin taane maaliifi maal jedhan harree ganama baddee kan jaansani ganama waan lallabaas waan hin tureef dongora tarsiima guddaa isin hojjenne jidduutti garuu wanni badeen babbade sanirraan ka'e hiree guddaatu biyya kanaafis Oromoodhaaf homaa miti nuuf homaa miti beekta biyya kana beekta akkanumaan rakkatti warri biyya tana suphitee marfeen deemuu ni barbaaddu tuni akkanumaan rakkatti malee biyya kana keessatti Oromoof hin dabrin nama tokkoof illee hin dabartu biituun fayyaa argatte biyya akka taatu yoo ka barbaadamu taate gaaga'ama siyaasaa bara baraa keessa akka baatu yoo ka barbaadamu taate dhugaa Oromoo deebisuu qabdi wanni biyyi tun ittiin abaaramte haqa Oromoo zollamte Oromoo biyya tana qallaba Oromoo biyya tana baadhatee deema mee rabbi sinuu laala Oromoon ofii dhume waggaatuma akka durii seenaa dhiisa kanuma waggoota 6 kanaa fudhannu Oromoon ofii dhume kophaasa kanumaan beekta sabni biraa jenna malee namni qabsoo kana keessa dhume qabsoo qeerroon goota kana keessatti dhume harki 95 ta'u Oromoo ifii dhumet qabsoollee warra wayyaanee wajjin fixaa tureef isin orbaa biyya waggeessaa jedhe
sablammoota kaanis kaleessallee teessanii ulaalan gariin numaayyuu jarum wajjin miila nu qabaa ture homaa miti wajjumaan bilisoomna jedhee haala mijeessee fa'aarra itti garagalanii gamaa gamanaa itti deemaa jiran garuu imila ka'an goota lamaan dabre kana keessatti wantoonni jijjiiraman jiranii wantoonni lafa qabsiifne jiran lafa buutu weeda lafa irra buuti every step nuti lafa buufataa deemna jechuudha sagaltamii tokko mana baay'een amma bara kana haasa'e dur beekta waggaa afur dura waan sagaltamii tokko akkas taane jira sagaltamii tokko illee wama buufanne oromiyaa lafa kaayanne caffee jaarranne qubeetee nyaan barachuu eegalle ammallee amma qabsaa'ota biyya galchine jaarmota keenya biyyatti galchine dadammaqiinsa uummata keessaa daran jabeessuu dandeenye jirra sirna keessa seenuu dandeenye jirra bilisoomneerraa sadarkaa mirga abbaa biyyummaa guutuu arganneerraa hin arganne maaliif gaafiin uummata oromoo sadii gaafii bilisummaatti waliigalatti waggaa qabate tokkoffaani eenyummaa ofiitiin tanan dagatinaa eenyummaa irraa kaa gaafiin eenyummaa ofii yoon kabajin eenyummaa ofii yoon cimsatiin wanni biraa tirfi tokkoffaan eenyummaa oromummaa fiiti ka duraa karra qabsoofne oromummaa keenya waa sadiif keessaa qaba eenyummaa waggaa jennu seenaa afaani aadaa seenaan akkana awwaalamne seenaa ofii himachuu afaan ofii akkan cunqurfamne akkan dhiibamne guddifachuu aadaa ofii guddifachuu babal'isu kun eenyummaa jala jira kalammataa gaafii diinagdeeti qabeenya rabbi sii kenne ka lafa keessa jiru ka bishaanii ka qilleensa keessa jiru ka albuudaa ka loonii ka namaa qabeenya kana irratti abbaa taate ati saamamaa ka biraa ittiin duroomoo osoo hin ta'in qixaan abbaa taate irratti jiraachuu ka sadaffaa fi immoo murteessan biraa maali eenyummaa keessan dagaayisuuf tikfachuuf qabeenya keessan irratti abbaa ta'uudhaaf ammoo mootummaa ofii qabaachuu qabda jechuudha mootummaa ofii filatte ka ormaanis buluun qabdu ergamtuu ormi erguunis buluun qabdu jechuudha qe'ee fi jibicha boru kormaa haadarra beekan kasimi waan biddeena ta'ullee ilmarra beekan waan isaa ta'u ummata beeka ummanni sun fi filatee warri filame sun seera isaan tumanii fi maammata isaan baasaniin biyya misoomaa jechuudha amma sadeen kanarraa shararrafaatuma as geenye reefu sii kaasee jira 75 gaa'ela sillaasee qaasine lafaa ga xiqqoo irraa gaddeeffanne garuu mootummaa mataa keenya waan hin qabaatiniif qonnaan bulaan keenya lafa argatee lafa isaa miseenfachuu hin dandeenye 91 oromiyaa jaarranne qubee fidanne haa taatu garuu mootummaa mataa keenya waan hin qabaatiniif oromiyaa jaarranne san maqaan irraa jaarrannu qalbii keessatti jaarrannu malee misoomfachuu guddifachuu abbaa irratti ta'uu hin dandeenye bara dabre fincilli guddaan kaka'e waa'ee lafaatiin saaficha lafaatiin haga tokko qarriffaa wayyaanee jalaa qabeenya kana hambifannu malee ammallee mootummaa keenya mootummaa uummata keenyaaf ta'u waan hin jaarratiniif lafa hangattii hafte sanuu immoo misoomfachuu hin dandeenye jechuudha kanaaf qabsoon itti aanu inni guddaan qabsoo qabeenya san eenyummaa san ittiin dagaagsuudhaaf mootummaa uummata filachuu itti deemnaa jechuudha kun laafa miti akka kaanii galmaayanii uummata kaasanii korojoo kaaniiti miti gurmuun biyya kana jiru warri zulmiin duroomuu eega ture oromoon mootummaa isaa akka filaturra ufii dhabamuu warra barbaadu jira jechuudha kun arra mootummaa amma jirtu sana marsee itti galee guututti harkatti galfateet oromoon mootummaa ufii ta'u filatee qabeenya ofiitirratti eenyummaa ofiitirratti qe'ee ofiitirratti abbaa akka hin taane dhorkuudhaaf duula guddaa godhaa jiranii dulleen immoo teenye ilaalaan jirru qabsaa jirra jechuudha. Asumatti waan ta'e godhuun fidee darbina wanti nama gabbisuus jira jechuun wantoota ammoo goota lamaan darban yookiin immoo haala itti dhufee qabsoon kun as ga'e keessatti wanti nama utoo akkas ta'ee jiraate wanti nama gabbisiisu jira. Gaabbii fi eegeen gara duwwaa ta'e. Yeroo hedduu yaada beekta yeroo hedduu duuba laalee eessa doongorre humaat karoora lafa keetta sheexanni jidduun seena sheexanuma jidduun seenee haala wal godhe malee waan karooraati wallahi nutti nafne waan karoora lafa kaa'u waan tarsiimoo lafa kaa'u lafuma keenya sometimes unforeseen circumstance waan jira waan atin eegin
akkana yoo ta'e akkanan godha akkana yoo ta'e akkanan godha akkana yoo ta'e akkanan godha analyze goota kanarratti hundoofteeti odeeffannoo qabduu fi waan hin ta'a jettee yaaddee tilmaamtu lafa keessatti tarsiimoo baafta wanni ati yaadin dhufee gulufe yoo fakkeenyaaf ati makiinaa oofuu edda asii kaaseetiin mata hara ageessutti mata haran gayaa mata haratti gaaza guuttadhe jettee lafa kaayatta asii kaatee sihii walanciitii gad dabre taankiin hin dho'a jettee yaaddu taankiin immoo akkamitti dha yookiin immoo kuruphee utaalee jala seene kurupheen jala seenti jettee way yaaddee beeytaati kanaaf wanni ta'e malee wanni fusilaaf fooyyessuu qabnu jira rakkoon guddaan ka'uuma beekta 2020tti kufifne wayyaanee jennee qophaa'aa turre bara kana kufisuu qophaa'aa turre waggaa 2 dursitee nu jalaa qaarite kanaaf wantoonni tokko tokko sila amma rakkoolee amma uumaman kana hanqisuu nu dandeessisan keessattuu gara jaarmaa siyaasatiin sila hojjechuu qabnuuf hojjechuu dandeenyu osoo hojjetiin dhufuun sun hin jira sunillee haaluma tumalee waan gosmara waan nama gaabbisu nagarre. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya kan hordofaatiin jirtan qophii addaa ayyaana Eid al-Fixrii sababeeffachuun mana Jawaar Mohammad dhiyaannee achitti waliin dabarsaatiin jirru waan jabaa irraa dhadhagaatiin jirtu jenneetiin abdanna nulleen isin wajjin caqasutti jirra har'aan tana eessa kaanee eessa jirrallee giddumatti gaasilaa Jawaar bira dhufnaan ufiif nama dudubbisa waa'ee siyaasaa kana naannoomtisa sababii kanaaf gidduutti akkuma sogidaa gidduu buusaa waan jireenya isaallee hin irraanfannu waliin itti fufnaa turtiin keessan ammas nu wajjin haa ta'u isiniin jennaa mee Jawaar Mohammad nama kan si gaafachuu fedhu bara darbee yeroo kanaa fi barana akkamitti ilaaltaati bara darbe yeroo iidaa kanaa fi bara kana bara darbe yaadattan ji'a jahamoo akkas dubbachaa turre ramadaan illee yeroo san ramadaan irratti eegalee haga ji'a meeqaa dubbachaa turre bara namoo baay'een dubbachaa jira jechuudha bara namaatu si dubbisa bara sammaa jalli sabrii godhuufan yeroo baay'ee waggaa wanti tokko dhufte jala muruun qaba taatu jechuuf kanaaf akkuma lammaa buusanii waliin asomnee turre warra taayitaa irratti dhufee fi warra kaanii wajjinis kanaaf yeroo kennee fi yoo wal qixxeessuu danda'an laaluu qabna ka jiru haasayaan ture ufuma irratti fudhadheetiin reflect gochuuf illee mee yeroo baay'een haasa'ee mee haa dhaggeeffadhu leekta qaatan xinni qabee ture hedduu ammoo gaanuf duba deebi'ee laalu waggoota 20 dabren kana barreessuunis haa ta'u dubbachuunis haa ta'u waywaachuunis haa ta'u iyyuunis haa ta'u inuman dubbadha mee xiqqoo calisee laaluun qabaa jara kanallee jedhamuun ture jijjiirama tokko ka barreen gaddaatiif baranaa kana course baranamuu addunyaanis baay'ee jijjiiramaa jirti filannoofis qophaa'aa jira filannoo baay'ee qophaa'aa jirra waan barreeffamaan waan godhamuu qabu homaa numa fixaniiti malee bara kana bara waggaa irraatitti waggaa iida bara dhufuutitti takka Oromoon mootummaa ofii qabaattii filatte takkaan hin jiru kanuma irratti qophaa'aa jirru jechuudha. Hayyee toltumaa godhu tama irra wayyoo haa godhu kanarraan aansee immoo mee ammallee jireenyuma hawaasummaa keetti deebi'an akkanumatti ganamaa galgala hooma uummataa kanaaf yeroo iyyitu yeroo lallabdu qofa si agarra maatii ilaaltee beektaa erga biyya na dhufte. Maatii gaaf tokko gaafa na argee dhaqe dhummuu gaa dhaqee egaa tokko guyyaa tokko bule ilaale maatii baay'ee asuuru dhufanii na argaa. Maatiin baay'ee maal hedduun isaanii eegumaan biyyaa baay'ee fa'aa horame maaltu beeku hundi wal fakkaatan. Bareeda Yusuf wanni akkasii harkatti irraan baay'ee fadheedheeti. Haala amma keessa jiru wal qabatee keessuma haala dhibee kun amma dhufee wal qabatee siyaasaanis wal qabatee waan baay'ee fidee dhufeera dhibeen kuni. Rakkoowwan inni fidee dhufe keessa keessumaayyuu hawaasni keenya amma hubannoon isaa baay'ee gadi bu'aadha. Wanti kun immoo amma baay'eedha kan inni dabalaa jiru. Akka amma ilaalaa jirtanitti dhibeen kun hawaasni maal gochuu qaba? Amma yeroo kanarratti hubannoon nuti hawaasaa walitti dhiyeenya wantoota kala dhibeen kun ittiin daddarba jedhamee yaadamu irraallee of eeggachuu irratti baay'ee laafaadha. Mee maaltu ta'uu qaba? Wanni kun maal ta'inna?
koronaan maal akka ta'e beektan ani beeku hin jiru. Koronaan sheexana. San jechuun biraa jechuun hin dandeettu. Ji'a 5 deemnee goonni kun dhufe saayintistiin addunyaa hundi qoratee dhukkubni kun maal akka ta'e konklusiivlii waan namni haasa'u hin jiru. Koronaan yoom dabra wanni jedhamu hagammaa wanni beekamu hin jiru. WHO amma ji'a waggaa 5 turaayedha. Waggaa 5 turuu danda'edha. Ji'a dabre immoo maal jechaa turanii ji'a 3 ji'a 4 keessatti uudhamu godhaa jechaa turan. Kanaaf waa'ee dhukkuba kana wanni nu beeynu baay'een jiru. Wanni ta'uu qabu maali? Waan beeynu irratti waan dhageenyu irratti haguma beeynu haguma hagimoon nutti himan irratti of eeguu barbaachisa. Namni keenyallee waan gaarii hojjetaa jira beektaa amma namni harka wal fuudhuun yeroo gabaabaa keessatti hafuu jiru waan guddaa. Namni keenya amma harka waliin fuudhuu walirraa faffagaatee taga tokko ka deemu ogeeyyoonni keenya waan hakimoonni biyya keenya waan ajaa'ibaa hojjetaa jiran ogeeyyoonni fayyaa. Yoo agartee amma ganama OMN irratti ganamu beektaa warra siyaasaa sana argachuu hin dandeenyu akkas tunu. Ganamuu doktoroonni dhufanii ganamuu dhaamsa dabarsanii OMN irratti illee miidiyaa biraati irratti illee sanirraan dabalee uummata keenya keessa deemanii hanga baadiyyaatitti uummata keenya barsiisaa jiranii uummanni keenya hedduudha kan carraaqaa jiru. Kanumaafuu hagammaa hedduun babal'anne babal'ate namni itti sodaatamaa jiru adda amma roobni babal'achaa dhufuuni namni keenya gorsa ogeeyyoota fayyaa dhaggeeffachuudhaan miidiyaalee hordofuudhaan nageenya ofiitii fi nageenya ollaasaa akka waliin jiraachuu eeguudha kan raafte rabbitti kadhachuudha. Sanuma. Tole amma as geenyee jirra. Adeemsa keenyallee nama akkuma amma reefu ati nu himaatiin turte bakka amma jirru kana jirra. Uummanni Oromollee amma dhaabateetuma gamaa gamana nama caqasuutti jira. Silaa amma dubbatteertaati. Waan as finne kana immoo bakkaan geennaa jettee iida bara dhufuu addaan baateette amma murtiin gamanaan jiru gara uummataatiin jiru akkana. Tole yoo akkana ta'e akka dur beeynu san yoo jijjiirame namni lubbuu fi baraarfachuu faa biyyaa baqata. Amma yoo jajjabaate akkam yaaddarree? Ani hin baqadhu hijaaba. Amma booda qabsoo Oromooti jechi biyya kana dheessu immoo. Uummata tokko sitti immoo yaadni amma deemaniin kuni Oromoo jiru tana takka yoo fixan malee hojjetanii qabu. Amma booda laal Oromiyaan, Oromummaan, Gadaan, Afaan Oromoo abaddan. Russia, America, China wal ta'anii osoo dhufanii amma booda duruun deebisan. It is impossible. Amma booda biyya kanarraa taakkuu takka hin baanu abbama fedhe. Uuma. Beektaa waan Oromoo kana beektaa nama hin beekne ittiin taphata. Nama 1,200 turan beektaa yeroo hundan dubbadha. Hailee Fidaa yeroo biyya kana dhufe Jarmanirraa nama Oromoo diploomaa fi kanaa ol qabu 12 fixe. Nama 1,200 qofa argate. Gaa 40 jechuudha. Amma ono dachii guunnee bakka jiru namuma bakka jiru digrii bakka jiru barate amma lubbuu takka baasuu jecha biyya kanaa deemnee uummata alagaa fi abbootii irree warra ta'uu barbaadu hamilchiisuu jecha biyya kanaa ba'umo wallahi hin goonu kana never it will not happen. Biyyuma tana irratti dhumnee biyyee taanee dhaloota dhufu magarsina malee akka abboonni keenya godhanitti kanaa biyya kana keessaa baane eenyu baay'isaa dheessina biyya teenya irraa no way. Tunlaal tun dachii teenya qalbi bahadhu qe'ee namaan dhaayine tuni asiin bara tokko yaadadha sallatti ajooyyaadhaniin jaarsa tokko cilaaluun baradha wanni mana maree barattoota maatii keessan jira jaarsi ijoollee isaa jalaa ari'an mana barnootati inni asalla gosti isallee ana asallaanu gosa ta'uun beeku beektaa yoo san maqama biyya wayisi'a jaarsi ulee qabatee dhufe tashoomaa jedheen daarektaraan tashoomaa jedheen lafti tun maal jedhamti jennaan jedhe lafti tun maal jedhamti magaalaan moo maal jedhamti asallaa jedheen asallaa jettee mi anillee asallaa gosi tiyya asallaa laftillee samilleen asallaa situ irraa deema malee ijoolleen tiyyan deemtu. Tun lafti lafa Oromooti. Tun lafti Oromiyaa. Rabbiin nuu kenne abbootii teenya irraa dhaalle. Amma booda
yoo barbaadan nu fixanii lafee teenya biyya tana haa baasan malee biyya tana irraan baanu. Hagatti hafte bara isiin hun jirtu ciranii akka hantuuta jooniyyaa uruu Oromiyaa tanaa gara hundaan ciranii fixanii jiran. Injirru bara biyya tana bare beeyta biyya tanatti beeyta Oromoon jiraataa hin jiru. Orma jiraachisaa beeyta. Nama beeyta diggisii namaa dhaqee harka namaa dha'u biyya tanatti. Risaarchii tokko dheerna godhaniiti magaalaa amma keessa jiru tana qabeenya jiru kana ilaalanitti tokkoffaan saba kana lammaffaan saba kana sadaffaan saba sana jedhaniiti Oromoon lakkoofsa keessa seenuu didde shanaffaa gaditti buute Oromoo magaalaa teenya keessatti magaalaa Tufaa Munaa keessatti magaalaa Taaddasa Birruu itti fannifametti Kawaama immoo Mazammar itti fannifame keessatti Kaayilee Fidaa keessatti ajjeefame keessatti magaalaa Oromoon 5,000 falmatee fi bilisa baasitana keessatti shanaffaan jirru diinagdeen amma hin jirre yennaanee biyya kana nuyi tifooso biyya kanatti okay mirga tifoosummaa garuu gadi hin dhiifnu amma booda sii gale amma beeyta biyya dheessa isin isin goona isin qalla olaantummaa seeraa maal buufan isaan afuufanii mirga tifoosummaa nu dhorkuu barbaadan mirga nama warra jiru bira teenne akka isaan itti jiran laalu intaa kun no ani akka kiyyatti mirga tifoosummaa sanirra jedheetti mirga jiraachuu falmadha malee mirga tifoosummaa dhiiseen deeman maaliifi amma booda biyya tanarraa deemnee yaana nu awwaalanii maali no takka namni saba kanaaf yaadu ummata kanaaf yaadu amma booda jiruun teenyas duuti teenyas biyyuma sana keessatti kara dandeenyu hundaan falmanne haqa keenya deeffachuu yoon dandeenye osoo carraa hin wareegamu malee takka socho'uun hin jiru. Mee hagaan haasa'u shaayii fudhachaa waan kanaan dura namni sin ajajinsi ajajadhaarraan takka namni yoo istuudiyoo si fidate sirba nuu afeerii hin yaadatu iyyuu yookiin kana nuu godhii dhimma saniif hin dhufu waan ta'eef har'a waa si afeersifadha manzuumaa yookiin maali waan jaallattu qabdaa mee har'a guyyaan ayyaana haasa'uma keenya kana gidduu buufna warri nu laalutti jiran illee xiqqoo aboore. Reedaa tokkoon sii qabu. Ka dubbii sana wajjin deemu. Alibirraa kun beekta waan sirbii hin qabu. Namni sun beekta duutii deemu taa'eetuma eegaa hanga bilisummaan dhugaa dhuftu. Sirba yaaman fagoo jedhu qaba beekta. Beekta sirba san. Laalan fagoo yaaman dafoo. Gaafa mallasaan du'e sirba sanirra kaayise ijoolleen reediyoo hararreetti. Jabaa sodaatanillee gaduma fuuti qabriin jaa beekta. Sirba sanirratti reediyoo gaafa mallas du'e tokko keessa itti butteen si'aa dhaqee itti bane. Reediyoo hararrachumaa cufan. Jallaan keenya maal dalagaa isin banan jaani yaa deema. Kanaaf I think sirba san yoo viidiyoo malee tolbitan maaliif sirbi Alibirraa agartee hayyoota barreessaa ture hanga tokko isaa barreessaa kaan Abdii Qopheeffaatu barreessaa ture Aboo Hormuusaafatu barreessaa ture waan dhufa qabu even ka jaalalaa kayyattuun illee waan dhufa qabu hedduudha. Jawaar Mohammad eenyuun dinqisiifattaatti lafa kanarratti kallattii kamiin isin jedha seeta. Keessattuu ati amma naannoma siyaasaa kanarratti ka irra baay'ee specialized goote waan ta'eef warruma amantaa kana keessatti hojjetan keessaa tooftaan siyaasan uummata tumsisiisuu keessatti namni ati dinqisiifattu. Jechuun irra deebime. Fakkeenyaaf amma warri qabsooftonni duraanii kun jiru miti kanama amantaa keessan ergaa daddabarsuun maal jedhuun qabsoo Oromoo tumsurratti hojjetaatiin kan turan. Naannoo sanatti namni ati dinqisiifattu eenyu? Oromoo beekta amantii fi qabsoon takka adda baatee hin beektu. Gowwaatu akkasii malee. Never. Maaliifi diinni beekta waggaa Oromootti ka'u. Oromoo duudama kanatti ka'a malee akka amma namni yaadu gosa tanatti amantii tanatti dheeratti gabaabatti wanni jedhu hin jiru. Jireenyuma keenya jibba diinni. Kana Oromoon durii hin beekti. Reefa amma sii kaasee jira. Sochii amma gama lixaatti dhufe kana namni baay'een amma irraan dubbatu.
gartee waggaa sirni naftanyaa gadi qabachuu eegalu dursee garri keenya garri Wallaggaa kuni amantii Protestaantii gara Suudaaniin seenteetu warri Siidishii tuni gad dhaabdee jirti. Amantii warri mootummaan deemuun adda tamilek deemuun adda ta'uu qofa miti afaan ofiitiin waaqeffata. State formation sirna saba biyya kanaa kana diiganii hunda amaareessanii biyya takka tajaaru san jala dhaabatee jechuu jalaan taaneef amma namni baay'een warri amma hogganoonni as babayee mul'ate kun akka Baaroo Tumsaa akka Leencoo Lataa ka hedduun isaanii kuni waan lafaa biqilan itti fakkaata. Abboonni isaanii amantii fakkeessanii Oromummaafis qabsaa turan jechuudha. Gama saniin hoggaa fudhatte. Gama bahaatti yoo dhufte amma Sheekh Bakrii Basaaphaloo alima amantiiti moo hayyuu seenaati moo qabsaadha moo hunda isaati. Amma Sheekh nama isa jalatti barate hoggaa fudhatte ganama quraana yoo si qaraase ilmi yoo si qaraasise saabooda ta Oromoota nasitti hasaasa adda baasee daraasaa keessa wanni ni barreessee hedduu waa'ee seenaati. Sheekh amma ulamaan gurguddaan san dhiisi qabsaa'onni gurguddaan qabsoo Oromoo keessatti beekamaa dhufan hedduun isaa warra barnoota Sheekh Bakrii Basaaphaloo kennaa tureen qaramanii bayan. Sheekh Marashaa fa'aa fudhatte. Sheekh Marashaa damma qubee afaan Oromoo warra barreessee qopheesse keessaa quraan afaan Oromootti hiikuu fakkeenya quraan afaan Oromootti hiikuun yookiin immoo baayibila afaan Oromootti hiikuun akka onas masfaa godhanitti qabsoo amantii qofa miti. Qabsoo eenyummaa maal jenne qabsoo Oromoo keessaa tokko eenyummaa guddisu. Kanaaf barruulee amantii kana afaan sanitti jijjiiruun san keessa maaliif afaan keessa ka dhufu aadaa jira eenyummaa jira dadammaqiinsa dhufaa jechuudha. Gara Baalee yoo dhayne hoo amma dirree Sheekh Huseen tana umaramni dhufeetuma waa rabbi itti kadhatu itti fakkaata akkas qofa miti. Dirree Sheekh Huseen bakka qabsoo bakka Oromoon irreessi amma dhufee bakka bu'e malee bakki muudaa sun beeyta bakka rabbi qofa itti kadhatan hin turre. Oromoon bahaadhaa dhufee bakka sirna naftanyaa tanarratti rabbi qofa itti kadhatu osoo hin ta'in sharrillee itti xaxu ture. Bakka tokkummaa isaatti cimsu ture. Bakka ergaa ofii itti dabarsu ture. Seenaa hedduu agarta beeyta. Dhaamseen dabarfatanii wal qunnamanii wal hubachiisanii tarsiimoo waliin baasanii irratti mari'atanii erguma guddoo amma qabsoon jajjabaate zabanuma baa'u kanaayyuu qabsaa'onni baay'een achitti sheeka fakkaatanii walii maal fakkaatanii achi keessa ture yeroo dabarfataa turan jechuudha. Jiddu galeessa kanatti amma fakkeenyaaf hawaasni waaqeffataa kun aadaa fi eenyummaa tursiisee deemuu qofa osoo hin ta'in qabsoo kana ittiin dhisuu keessatti shoora guddaa fudhate hawaasni waaqeffataa gara jiddu galeessa Oromiyaa jiru kun hojii guddaadha kan hojjetaa ture jechuudha. Kanaaf uummanni keenya keessattuu warri waa hubatu maaliif bakka bilisummaan hin jirretti bakka mirga abbaa biyyummaa hin jirretti kophaa wanni amantii jedhamu kophatti jiraachuu hin danda'u. Amantiin holistically jireenya namaa ka ardii tanarraatii fi ka akirallee kan bulchu waan ta'eef lamaanuu wal dandeessisuu irratti sheekonni qeessonni luboonni sirriitti waawwannaa qaban kanarratti baay'ee kan hojjetaa turan hin barreeffamne malee fakkeenyaa fi guddinaa tumsaa fa'aa waan hojjetaa turan. Qabsoo teenya biyya lixaatiin walitti hidhuu irratti xurreen guddinaa tumsaa baase hanga dhumaa irratti nullee sanurra deemne jechuudha. Nullee sanurra deemne. Gama bahaatiin sheekonni keenya xurreen gara midilistitti baasan karaa sanarra beeyta jaarraan fa'aa bayanii hidhatanii kaas deebi'an. Kanaaf bootiin amantii keenya hojii guddaadha hojjetan. Kanaaf dinqisiifannaaf kabajaa guddaa isaanii mala. Galatoom waan guddaa yaadachiifte. Mee dargaggoonni immoo kallattii siyaasaa kanarra jiran Jawaar irraa waa baratu waan ta'eef imalli Jawaar irra deeme yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama fidee arga waan ta'eef akkuma waan Jawaar dubbate dhaga'anii hojiirra oolchaa kanaan nugaan dargaggeessi biyyaallee ammas waan itti dubbatu irraa waan fudhatu waan ta'eef mee kallattii siyaasaatiin dargaggoonni dubbisuu irratti jabaachuu qabuun kan yeroo mara dhaamtan mee waanuma irraa ati muuxannoo horatte gurguddaa otoo dargaggoonni quba qabaatanii dubbisanii mee kitaabota dubbisuu isaan qabanis dheeriif warra naannoo siyaasaa jiruuf kitaabni Jawaariif irra caalatti yookiin muuxannoo ta'e namni siyaasaa irra caalatti Jawaariif karaa ta'e siyaasan immoo Jawaar filate. Kitaabni guddaan seemu kitaabni guddaan hundarra guddaa manguddoo biyya teenyaati. Manguddoo caqastaa Jawaar duraan.
ilma jaarsaati mi jimaatumaatiin guddadhan Jaarsa ilkaan hin qabneef. jimaatumte tamboo gosa meeqaa tolchite beekta taas jala kaayatan taas hin gaayatan hunda isii goota tamaratan Namoota irraa waraabbatti. Akkatti waraabbatti. ana jaarsota kana jala guddachuu qabdaa jechuudha maaliifi Farboon suuqidha jettee. laal maaliif kan godhuu qabdas tokkaan namni beekta amma beekumsa maal barnoota yoo jedhan dooktar profeesara yoo jedhan malee nama waa barate itti fakkaatu ummanni keenya beekta wal barsiisaat seenaa qofa osoo hin tahiin akkaataa bulmaataa akkaataa addunyaa filosoofii kana filosoofii mataa isaa qaba ummanni keenya kanaaf jaarsota irraa waan biraa dhiisii waama isaan keessa dabran yoo dhaggeeffatte waan guddaa hubadhu barnoota ammayyaa jechuun waan biraatii miti waanuma addunyaa waanuma lafarra jiru kana waanuma keessatti guddatte kana akkaataa itti xiinxaltu si barsiisa barnoota ammayyaa jechuun methodology waan biraatii miti it's not new knowledge you don't really invent the knowledge the knowledge is already there wanni ati gootu methodology takkaahu mala beekumsuma ummata kee keessa jiru san ittiin adda babaaftee arraa hojiirratti oolchitee dhaloota dhufuuf immoo ittiin dhaalchiftu si barsiisa malee wanni haaraan addunyaa irratti namni baratu baay'een jiru xiqqaa yoo gama saayinsii tanaan xiqqoo jiraatte malee gara waan qoraanee tanaan uumaa wanni haaraan hin jiru ta gara siyaasaa jechuun beektaa uffeedhaan uummanni keenya gara akkasuma wanni haaraan hin jirtu wanni anjoollee teenya gorsu maali nama guddaa qe'ee keessa hin jiru ayyoo abbo dhaggeeffadha sirriitti dhaggeeffadha bira taa buna danfisaa fi itti harawaacadha horii inni godhaa fi waa lafee qoqqotaa fi dhaggeeffadha beekumsi guddaan achi eegala indigenous knowledge hubadhu barnoonni gama lama qaruu danda'a albee qara lamaati barnoonni arbee qara lamaati barnoonni tokko si qara barnoonni tokko si doomsa yookiin si qara namichi dubois jedhan hayyuu guddaa warra gurraachota Ameerikaati the miseducation of negro waan jedhu qaba ummata gurraacha akka hin taanetti barsiisu akka ati of jibbitu akka of tuffattu akka of hin taane akka ormaa taatu akka saba keetiin ergamne ergamtuu ormaa akka taatutti barnoonni siif kennama barnoonni Itoophiyaadha barnoota farra Oromooti kana gammachuu magarsaa sirriitti si ibsa it is anti Oromo barnoonni biyya kana amma fa imaammanni barnoota amma fidan fa ka Oromoo hiddaan buqqisu ati ku dabreette 95 96 fi fidaa deemta doomati gadeemaa jirtu qaramuu yoo barbaadde hiddarraa eegaluu qabda barnoota ummata keetirraa seenaa ummata keetirraa aadaa ummata keetirraa eenyummaa ummata keetirraa filosoofii ummanni Oromoo kun beeyta ummata laafuuni mukaaf sirna qaba beeyta mukaaf mixiif seera qaba amma rakteettee heera hiinaa jedhan waan arra isaan heera hiina jedhanii ittiin battisan tana waggaa 5,000 dura Oromoon heera ittiin heekee biyya bulchaa ture ijoolleen teenya dura dhamaateeti malee waa'ee heera hiiku habashaa jallaa jala fiiguu osoo hin taane odoo Boorana gabbu'anii odoo Karrayyuutti gabbu'anii irraa argatan maafin kana jaa beeyta jaarsa qe'ee keessan jiru yoo kanni gootan taate waa'ee heera waa'ee jireenya waa'ee qoricha waa'ee falfala waa'ee tola waa hunda qabu manni keenya ummata sana eega san goote booda san hojjechat barnoota alaammoon baratiin jechuu kiyyaa miti dubbisiin jechuu miti waan barraa'e hunda dubbisa an beeyta waan biyya tanatti barraa'e waan fokkuu waa'ee Oromoo fokkuu barreeffame hunda dubbisee jira beeyta bara tokko odoon Ameerikaa jiruun ji'a 6 Oxford dhaqe biyya Ingilizii kana laayibrarii fooqii 6 gara gadi zulmii biyya tanatti barreeffamtu waa'ee keenya kan mul'anne ka yoo bantu ajaa'ibu kana hedduu jira baay'een dubbise waa'ee seenaa biyya kanaa seenaa siyaasaa political history biyya kanaa barachuu barbaadde bar 14ffaa 15ffaa 16ffaa dubbisuu qabda waan barraa'e hunda dubbisa waan barraa'e hunda lafatti nambisinaa dubbisa yoo dubbiftan garuu akka beekumsaatti hin fudhatinaa cinaa gara bitaa kanatti kaaya taa gara mirgaa tan nama keessanii san kaaya kan gorsan qabu Ya Rabbi Ya Jabbar
Sumankaba. Galatu. Takka iddoon galtamoo itti deebi'a amma lawii gaafachuu fedhe. Tarii yaanni follow up question sadii namaa dhufaa fi xiyya fixadheetu si galcha. Mala kan hoo akkamitti malatti? Mala amma yeroo gara gabaabbattu keessatti karaa qabsoo bilisummaa Oromootti hagas dheerate san yeroo gara gabaabbattu keessatti as si geesse maalirraa kaateen malatte? Jaarsota sii malee? Sheekota sii malee jechuudha. Mee ka'umsumarraa akkaataa adeemsuma itti as geenne kanatu sii beebar of jajuun qabnu beeyta. Laale xiyyeetii taqabaabbaltee jirtu milaachi qabuun laafa. Nu milaachi maqabneet ilaamnee dhukaafne wanni goon hin jiru. Qawwee ka tolche, rasaasa ka itti tolche, ka nyaachise abboota keenya obboleeyyaa keenya nu duraati. Kana sirriitti namni beekuu danda'uu qaba. Yookaan of jajuu kijibaa taati. Anuma yoo na fudhatte qabsootti hin dhaladhe. Akkan gadi baheen wanni arge sochii abaa'uti. Achi keessatti guddannee jechuudha. Ijoollummaan kaadireen nu qarte. Ijoollummaan jireenyi waan daballeen nu qaru bira dabree jireenyi roorroon sirni mootummaa biyya kanaa godhu. Resilience diddaan uummanni keenya godhu. Ijoollummaan hangaafnummaa waa'ee siyaasaa yaadin hin yaadadhu aga birratti. Beeyta. Ikeetuma kan jaare beeyta. Amma diidame hin dabraa hokkam. Baara kutaa shan irraa kaasee keessuman jira beeki. Amma xurataan nan bahaa ugaan jiru beeyta namni qoosaa itti fakkaata. Dhugama beeyta keessumatti hin dulloome. Kanaaf ijoollummaarraa haalaan itti dhaladhe sun san booda immoo hiree barnoota argadhee kabeelaan kiyya kun bakka nan geejjiin qabu beeyta. Biyya hedduun dhaqe. Biyya lola keessa jirtu ta nagaa qabdu ta hiyyeetti. Maaltu si oofa? Barnoota moo daawwaa deemte jechuudha. Warkeessa. Hedduun himan garuu waan ta'eef. Beeyta waa hedduun mudadhe. Biyyoota hedduu guddatan argee biyyoota immoo nu caaraa daaraa ta'antu jira. Kan hunda keessa waggaa deemtu haala hawaasaa hubachaa deemta. Sun wal bira qabee akka ilaalu. Hawaasa biyya keenyaatii fi hawaasa achii. Wanni ajaa'iba amma 15 biyya alaa jiraadhe. Manaabaan takkaa biyyan jiraadhe san argeen beeku biyya sana malee. Kana uummanni amanuu nama rakkisa. Gaafan Jaappaan jirus takkaa dhummuugaan manaaba. Takka adaamaan manaaba takka sallaattiin manaaba. Fooqii 70 rafeetiin goojjoo keessatti hirribaa ka'a. Kanaaf amma baa'u beektaa ajaa'iba na fakkaata. Biyya barra biitti tun jiraachuun beene hunda dhaqee manaabaan garuu asumaan jira jechuudha every night. Sun akkan waa'ee biyya kanaa sa'a 24 akkan itti yaadu. Haala qabatamaa biyya kana hedduun deddeebi'u ture hanga na dhorganitti. Waan biyya kana nan deddeebi'a. Barnoota achii nan baradhaa. San qofa osoo hin ta'in Hindiyaan dhaqaa, South Amerikaan dhaqaa, Eeyiyaan dhaqaa. Haala siyaasaa biyyoota hedduu beeki. Uummanni addunyaa kun harki 90 cunqursaa jala ture. Namni bilisummaatti dhalate xiqqa. Biitii bilisummaa walabummaan dhalate baay'ee xiqqoo. Biyyootni hedduun akkamii keessa dabran ka jedhu san waan hedduu qorachaa tureef kaasii kana karaa qabsiisuu irratti keessattuu already raacitiin isaa waan lafa jiruuf rasaasni nyaachifatee waan jiruuf ilaamanii dhukaasuudhaaf haalli mijaa'aa ture jechuudha. Keessumaa biyyoota deemte keessaa dhiifama Obbo Jawaar biyyi muuxannoo gaarii irraa fudhattee fi baay'ee si fayyade hojii keetiif biyya fakkeenya gaarii irraa argatte biyya kana jiran. Waan irraa laaltutu murteessa. Fakkeenyaa fi ummata sabdaneessa saba baay'ee keessa jiru dimokiraatessuu irratti Hindiin shoora guddaa qabdi. Warri Hindii waan ajaa'ibaa hojjete beektaa. Yeroo qabsoo isaanii gaggeeffataa jiran bilisoomuudhaaf waggaa 20 waggaa isaanii hafu konferansii tokko gaggeeffatan Gaandii fa'aan kibba Ameerikaatitti kibba Hindiititti. Achirratti Neeruu chaartar waan jedhu qopheessan. Amma okay hin bilisoomna. Erga bilisoomne biyya akkamitti bulchinaa yaadni jedhu dhufe nama sadii isaan. Gaandiin hin jira. Ambeekar hin jira kan boodarra aangoo qabate Neeruu Neeruun hin jira. Jarri sadiin kun gaa
humna adda addaa hooggananii wal ga'anii mari'atan. Okay, Ingilizii taneen ariina hin bilisoomna. Akkamiin bulchina? Maali rakkoon yoo biyya bulchine yoo biyya bilisoomfanne rakkoon nu mudachuu danda'u maali? Kana jedhanii yoo ilaalan Hindiin tun beektaa ardii Afrikaa kana geetti bal'oo. Afaan adda addaa dubbata, saba adda addaatti, ji'oogiraafii adda addaa irra jiraata. Kanaaf waan ajaa'ibaa godhan bara 1927. Walgahii paartii isaanii dur kaabatti godhan gara niidolii kanatti gubbatti godhan. Warri kibbaa kun cunqurfamaa akka turee fi dhiibamaa akka ture waan hubataa turaniif kibbatti godhatan. Kibbatti godhatanitti walgahii afaan sanii immoo afaan warra kibbaatiin godhan. Ufii warri hoogganaa tokkicha afaan san kan hin beekne simaa baloodhaan. Noormaali biyya kanatti maal ta'a? Hoogganaan hin dubbata hiikan uummata bal'aa hiikama. Afaan uummata bal'aa sun dubbatamee jara kanaa hiikamuu eegalee jechuudha. Bifa saniin biyya Hindii arrarraa eegaltee federaalizimiidhaan buluu qabdii gaafa bilisoomne waggaa 20 bilisoomu duratti federaalizimiin buluu qabne deeman. Amma Hindii yoo dhayite biyya naannoo bulchiinsa jechuudha. Akkuma kutaa Oromiyaa Amaara jennu kanatti kapitalizimiin bulu jira, ka komunizimiin bulu jira, kan sabaan bulu jira, kan amantiin maal ta'u jira. Biyya hedduu daayivars taate garuu tokkummaa qabdu. Guddataa saffisaan immoo guddina ajaa'ibaatiin guddataa deemtu agarta gara sanitti. Maleeshiyaan immoo ajaa'iba natti taate. Ollaa waan turteef torban lama lamaan hin dhaqan ture biyyaan ture irraa. Maleeshiyaan maal godhan gaaza qaban turan. Akkuma bilisoomaniin gaaza baasuu dhiisan. Ijoollee isaanii biyya gara lixaatti erganiit injiineriing petroolium injiineriing hedduu isaanii akka baratan godhan. Gaafa isaan baratanii deebi'an isaanumaan kaampanii dhaabadhaatii baasaa jedhanii akkasitti deeman. Qonna irratti hojii ajaa'ibaa hojjetan. Probably biyyootan arge keessaa aadaa fi ammayyummaa waliin madaalchisee cultural modernity wal madaalchisee biyyi deeme akka Maleeshiyaa hin agarre. Very fascinating. Baadiyyaa keessa yoo deemte karaa asfaaltii agarta. Ifaan hin jira, wanni hundi hin jira, kompiitarri hin jira, hundi hin jira, garuu aadaan isaanii hin jira. Magaalaa guddaa keessa yoo dhayite aadaa san hin jiraata ammayyummaa isaa wajjin wal qabsiifate. Saffisa dinagdeetiin qabeenya uumamaa osoo hin qabaatiin guddattuudhaan biyyi Singapooran keessa jiraadhe hojii guddaa hoogganoota isaanii illee dubbisaa waan hin tureef hojii ajaa'ibaa hojjetan. Qabeenya uumamaa qaban bishaan hin qaban beektaa bakka biraatti fidanii wanta kan qaban kiiloomeetira 50-40 akkas taati bal'inni uumamaa. Biyyi sun garuu durumarraa hubatan. Nu guddachuu yoo ka barbaadnu taate investimentii guddaa kan godhuu qabnu qabeenya nama. Qabeenya uumamaa qabnu qabeenya nama. Kanaaf nama ofii barsiisuu qaruu irratti baay'ee hojjetan guddatan. Biyyoonni gara hedduudha gara Laatiin Ameerikaattis wanni guddaan hubatamuu qabu maal fakkaate. Biyya hedduu wal bira qabii ilaali. Biyya ta'e garuu ta'u ormaa godhuu hin dandeessu. Akkuma ati na ta'uu hin dandeenye, ansi ta'uu hin dandeenye, ansirraa waa hedduu barachuu danda'a. Ati narraa waa hedduu barachuu dandeessa. Abadan na ta'uu hin dandeettu, anillee si ta'uu hin danda'u. Kanaaf biyya teenyallee na yaadadha yeroo tokko mallas waa'ee Kooriyaa inni haasa'u an Kooriyaa dhaqee hin deebi'e. Kooriyaa akkas jedhaan yeroo tokko waa barreessaa hin ture wanni an jeen Kooriyaan Itoophiyaa mitiidha. Kooriyaa irraa wanni barannu jira. Garuu Kooriyaa fi Itoophiyaa wanni tokko hin goone jira. Fakkeenyaaf Kooriyaan biyya saba takkaati. Biyya saba takkaati. Biyya saba takkaa haalli itti bulchituu fi biyya saba hedduu haalli itti bulchitu adda adda. Siyaasaa qofa miti. Diinagdeen keetilleen akkaatuma siyaasaa diinagdee siyaasaa fi nageenya adda bahuu hin danda'u wal qabata. Siyaasaan badnaan nageenya jeeqa. Nageenya jeeqanaan diinagdee jeeqama. Kanaaf imaamanni diinagdee keetii kan siyaasaa keetii kan nageenyaa keetii wal simachuu qaba jechuudha. Intigireetii ta'uu danda'uu qaba. Kan intigireet gochuudhaaf haala qabatamaa biyya kee keessaa ka ummata ka even haala qilleensaa ollaa kee dabalatee sallaaltee ittiin deemuu qabda. Addunyaa irratti waan hin baradhe kana jechuu bal'inaan. Waanuma teenya takka gaa. Amma yeroo ammaa kana korona wal qabatee Jawaar diinagdeen biyyaa waan dhaabate fakkaata. Kana ofumarraa kaanee dubbachuu dandeenya jechuun akka miidiyaatti yoo agarru miidiyaan dhuunfaa fakkeenyaaf keenyuma kanarraa kaanee dubbachuu dandeenya jechuudha. Gara humna dhabuutti deddeemaa jiru. Ka dadhabee amma keessaa bahutti jirus jira. Malli maali bifa kanaan akka
rakkinni kanaa kun mudanneef miidiyaaleen rakkoo akkasii kana keessa galuuf deeman illee seef akka ta'aniif mee akka ogeessa siyaasaa tokkotti malli dhaamuu qabu mala akkamii? Dabalataan immoo miidiyaas immoo waggaa dheeraa akkatti qabatanii tursiisanis muuxannoo waan qabataniif teessanuma keessa baattanis kadura dhukkubni kun dafee akka dabru rabbii kadhachuu wada qosanii kalammataa dhukkuma kana durattu wanni jarri angorra jirtuun shawwadamaa jirtu dhukkuma san durattu biyyattiin irraan gadee gaddeemaa jirti akka isaan jedhetti kaffitaa zamanii deemaa jirtu qilee deemaa jirti biyyi akka itti ilaalamu qabdu akkama akka ta'e beektaa makiinaa fireena kutee irraan gadee gaddeemaa jiru roobni roobe koronaan roobuma sani kanaafu shawwadamina akka waan makiinaan amma qilee miti diinagdeen biyya kana fincila qeerrootiin kaasee baay'ee ta'e laaffataa ta'e deeme parsantii 11 deema guddataa deema gaaf isaan jaansani parsantii 7 guddataa ture waggaa dabre kana gara parsantii 4tti gadi bu'e jaha jaalan isaanii garuu 4tti gadi bu'e amma sanuu gadi cabsee negatiivii galchee jira diinagdeen kan keessunis alaanis miidhamaa jira keessaan sochiin daldalaa qorree jira alaan alatti wanni erginuuf galchinu qorree jira ji'a lamarra jirra beeki amma keessattuu akka isaan jedhan kanatti waxabajjii fi wanni kana keessa adoolessa kanas keessa dhukkubni kun babal'ataa deemnan amma wanni sodaachisu yeroo addunyaan bayyeenachaa dhuftutti dhukkubni kun as babal'annaani ulaanu cufan Jibuutii xiqqoollee ulaanu cufe beeki ulaanu cufnaan daldalli keenya qorra ka biyya keessas hin qorra beela hamaatu as deemuu danda'a akka miidiyaatiif jetta kanaaf dammaquu barbaachisa maaliifi wishful thinking akkanatti girrigirriin diinagdeen girrigirriin hojjetu ummata siyaasan harka dhoofsiftee gammachiiftee deemuu dandeetta diinagdee garuu hin dandeettu diinagdeen biyya kanaa fundamentaalii jallatee badee jira kana ummanni warri wanni gara godhu subataa deemuu danda'u qaaf rakkoon guddaan biyya kanatti as deemaa jiru diinagdee the economy is going to collapse amma gadda muummichi ministeera the economy is booming waan jedhu no matatti waan akkasii jechuun barbaachisu ummata psychologically qopheessuu qabna rakkoo diinagdee hamatu as deemaa jira addunyaa irrattis biyya teenya irratti illee miidiyaa itti fufsiisuu barbaachisa wanni godhuu qabdan wanni godhamuu qabu maali qusachuudhaaf immoo teknoolojii isin barbaachisa yeroo ammaatti teknoolojiin wanni advaanteejii nama intarneetii babal'achuu teknooloojiin babal'achuu odeeffannoo saffisaanii fi gatii xiqqaadhaan daddabarsuudhaaf gargaara jechuudha kanaaf teknooloojii fayyadamu fakkeenya amma kaameraa lama waraabaa jira gurbaan sun miksarii qarshii $1000 takka jira isii otoo bitattanii kophaa isaatti kaameraa 3-4 kaantirool gochuu danda'a amma biyya alaa yeroo turretti OMN was bajata baay'ee xiqqaa jooniyaan Gibsi ni kenniti maal ogaanu jooniyaan dhiisi ayyootu sabbatarra mana faranjii taa'ee nuu kennaa ture saniin jiraachaa turre amma OMN survive ni goona biyya kanatti maal survive gooti beekta ijoolleen gatii xiqqaan waan guddaa hojjechuu barannee jirra teknooloojiitti fayyadamnaa qusannee akka deemnu qabna gama keessaniis muuxannoo wal jijjiiruudhaan humna namaa qaban sirriitti itti fayyadamu waa sadii amma OMN keessatti wanni ani durumarraa lafa qabsiisee ijoolleen ittiin deemu the 3 P's jennaan passion fedhii akka ibiddatti nama gubu oromummaaf ummata kana tajaajiluuf fedhii hawwii guddaa qabaachuu barbaachisa itti aansee hawwii san immoo hojiitti hiikuudhaaf halkanii guyyaa cimsanii hojjechuu jabeessanii hojjechuu hard work jechuun waan assignment san hojjechuu qofa osoo hin ta'in of fooyyessuuf illee deemu sadaffaa professionalism naamusa miidiyaa dabalataa deemuudha humna xiqqaadhaan deemuu ummanni immoo gargaaruu qaba ummannis gargaaruu qaba abbootiin qabeenyaas gargaaruu qabanii garuu koronaan immoo ummatuma hunda waluma qixa rakkoo diinagdee keessa galchaa jira amma daldaltoonni probably dura isan sponsor godhan hoteelli isaanii cufa faabirikaan isaanii cufa miidhaa guddaa dhufaa deemaa jechuudha san bakka buusuudhaaf irra caalaatti amma wanni akka yuutuubii kun galii qaba yuutuubii fi wantoota adda addaa sirriitti maarkeet gochaa deemuun barbaachisaadha humnas xiqqeeffataatis taatu walitti cimsanii deemuun garuu barbaachisaadha garuu miidiyaaleen cufamuu qaban jabaachaa deemuu qaban malee
Agabaabsinuu mire takka deemaa jirra. dhaamsuma baga ittiin isin ga'e illee kan irraanfanne dhaamsisi. Nama jettanii fi asumarraan immoo ergaa uummataaf darbuu qabullee yoo jiraate uummataaf wanti dabarsitaa. Uummata keenyaan warra baranaa akka bara hegereetiin jedhanii baga isin ga'e ayyaanni kun ayyaana milkii dhuunfaa godhu bara dhufu koronaa jalaa baanee ka gantummaa irra aannee bilisummaa dhugaa goonfannee mootummaa teenya ijaarrannee haara galfannee rabbiin itti galateeffannu haa ta'u jedha. Tole hordoftoota keenya turtiin xiinxalaa siyaasaa saayintistii poolitikaa Jawaar Mohammad wajjin har'a hin dabarsina jenne silaa kanatti hin gabaabbatu. Sagantaan birallee nu eeggataa waan siyaasaa immoo babal'oo haala yeroo irratti isin yoo Jawaar argitan nurraa eegdan immoo hin turru dhiyooma kanatti OBS hin deebinee akka beellama nu qabatu abdii qabna. San gaafa san odeeffannaa har'aaf kanumaan nu haa ga'u jenneetiin jirra kanuma barakaa keessa isin haa kaa'u. Fayyaa ta'a nagaatti isiniin jenna Abdii Gadaa fi Yusuf Warqiisaa ogeessi kaameeraa immoo Sayyid Hussein Abdul Qaadir wajjin taanee har'a guyyaa ayyaana mana Jawaar Mohammaditti akkasitti waliin dabarsine akka itti gammadaniif irraa baratan immoo shakkii tokko hin qabnu mee akkuma eebbannu banan obbo Mohammad eebbumaan walgeettii ta'in har'aa kana akka nu guduunfan afeera turtiin keessan ammas televezyiinii OBS qophiilee kana boodan hafan wajjin haa ta'uun asumaan dhaamsa keenyas fayyaa nuutaa obbo Mohammad dabareen keessan egaa nu eebbisa lakki waa jedhallee yoo jettan baay'ee afaan isin hin qabnu. Waan jedhu inni jedhu hin jiru du'aa imaan akkuma jette xumurra amma isaa jecha gaafatte kan rabbi umrii nu haa kaa'u. Rabbiin umrii nu haa dheeressu. Wanni walitti nu fide amma isa barbaaduu dhuftan inni kennaa miti uummata Oromooti. Jiruun isallee uummata Oromootiifi amma isin agarraan yeroo akka kanaa ture malee yoo na silaa ol bahee waan biratti dalagaa. Dalkan takarafeen bulu umat Oromoo kanaaf taara umat Oromoo tifu rabbi isaa bulchu umat Oromoo illee rabbi isaa bulchu waan in hawwiin ta'uuf rabbiin isaa milkeessu rabbi isaa milkeessu umrii isaa umrii irraa go'aa ta'u waan rabbi nafsee itti kenne keessaa garraa keessa waan umrii buluun jiru jedhanii umrii irraa go rabbi isaa godhu umrii irraa go rabbi isaa godhu fayyaan isaa tabiiba waan isaan taane rabbiin argitee jala haa kuffisu aasida isaa rabbi jala haa cabsu aasida isaa jala rabbi haa cabsu aasin isan danda'in aasida isaa killee dhakatti buute rabbi haa godhu aasida isaa killee dhakatti buute rabbi haa godhu killee dhakatti buute karsham jetti hagasuma rabbi haa godhu olii rabbi isaa haa deemu ummata keenya immoo wanni inni hawweef kun dafee itti rabbi harkaan haa ga'u waan inni hawwe kana ummata keenya rabbi dafee itti harkaan haa ga'u hawwi isaa raga rabbi haa guutu jawaaba isaa ka rabbiin hooyi fi hee isaa ummata Oromootti urgeesse kana dhugaa dalaguu isaa kaabaa kibbatti baaleetatti ummanni kun namni sabsabaa yaamee yookaan akka saayinsiin barsiisee doontiin dhugaa dalaguu isaa gadi seenee ummanni Oromoo beekee akkatti sagala tuunfatu kan rabbiin immoo umrii ummata Oromootii fi ka isallee walii rabbi haa dheeressu. Galata isaa kan argitee ummanni Oromoo galgalaa ganama galchuuf kan jawaaba kalaama rabbi walitti urgeessinaani jawaaba kalaama isaa kan rabbi urgeesse kan irratti haa dagatu jawaaba kalaama isaa kan rabbi urgeesse kan irratti haa dagatu hooyi fi hee isaa kan rabbi mi'eesse kana rabbiin irratti haa tursiisu waan ummata Oromoo hin taane rabbi nu jala haa kaasu waan ummata Oromoo hin taane rabbi nu jala haa kaasu waan bilisummaa ummata Oromoo dhoorgundu nu jala haa buqqisu bilisummaa ummata Oromoo waan gufuutti ta'e hunda rabbi nu jala haa buqqisu umrii isaa rabbi haa dheeressu mucaa isaa ka achi jiru ka ala jiru sanillee rabbi ergitee dhibee san jala loosee maatii isaa hunda rabbi jala looseetti illaa ergitee rabbiin ka isa taru rabbi haa godhu mucaa Jawaar taru rabbi haa godhu akkasumas qeerroon ilmaan isaati qeerroo isaa wajjin rabbi umrii haa dheeressu ooyirroo isallee rabbi umrii haa dheeressu jaalallii fi immoo waan irratti wal ga'an kaawoo ummata Oromoo tokkummaa ummata Oromoo cimsuuni dhiiga ummata Oromootiif kaleessa abbootii keenyarrallee har'allee immoo kaaduu hin dagannu jedhanii bilisummaa ummata Oromoo tanaaf waliin xaaranii nama rabbii wajjin galma ga'u rabbi haa godhu nama rabbii wajjin galma ga'u rabbi haa godhu fiixa haa baasu qeerroon ummata Oromootis ilmaan isaati akkasumatti rabbi dhibee kana jalallee haa loosu dhibee jalallee rabbi haa loosu dhibee jalallee rabbi haa loosu du'aa intiyaamiti rabbi haa taatu intiyaamiti rabbi haa taatu subhaana rabbika taafti rabbi haa guutu. Ramadan has come and gone, Eid has dawned upon us. Thank you, Allah, for this blessed day. It's a time of happiness, a time of joy. Ya Rabbi, Ya Jabbar.